Wantoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Antaaddasa Tarrafaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Sibaat Naggaa dabalatee hooggantoonni garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay olaanoo 5 to'annoo jala oolu itti gaafatamaan qajeelcha humna raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw ibsaniiru. Itoophiyaatti waggaa 27 darbeef tarsiimoo biyya goolessu baasuudhaan gurmeessuu fi xumura irrattis raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa irratti ajjeechaan akka fudhatamu kan taasise Sibaat Naggaa to'annoo jala ooleera. Itti gaafatamaan qajeelcha humna raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti Sibaat Naggaa kan qabame iddoo dhokataa Hayyallaa keessatti kan qabamee fi iddoo dhoksaa kana keessaa baatanii kan achi dhoksan ta'uu dubbatameera. Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaas barbaacha cimaa booda kan argan boolla keessaa baasuun ta'uu Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw himanii jiru. Yeroo Sibaat Naggaa qabamus gareen isaa eegaa ture hidhattoonnii fi milishoonni isaanii kan barbaadan ta'uu ibsaniiru. Sibaat Naggaatiin alattis namoonni humna waraanaa keessaa turanii raayyaa ittisa biyyaa gananii garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti dabalaman tokkoffaa Leetanaal Koloneel Tsaduu Riich haadha warraa Sibaat Naggaa Hakiima hospitaala Xoraayilochi kan turtee fi sooramaa kan baate lammaffaa Koloneel Kinfee Taaddasa raayyaa ittisa biyyaa kan gane sadaffaa Koloneel Yemaana Kaasaay raayyaa ittisa biyyaa kan gane arfaffaa Asagada Gabra Kiristoos Finfinneedhaa deemee kan itti makame shanaffaa Komaander Barihee Girmaa itti gaafatamaa kutaa loojistikii humna addaa naannichaa ja'affaa Amda Maariyaam Tasammaa Tawallee itti gaafatamaa kutaa komii naannoo Tigraay kan ture torbaffaa haadha warraa Meejar Jeneraal Hayyaloom Aariyaa Ameerikaa jiraachaa kan turtee fi dhiyeenyaa garee kanatti kan makamtee addee Algaanash Mallas osoo garee kanarratti opereeshiniin gaggeeffamuu baqachuuf osoo jettu hallayyaatti kuftee kan lubbuun ishee darbe ta'uu isaanii itti gaafatamaan qajeelcha humna raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaalaw tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniiru. Ministeerri Fayyaa weerara COVID-19 ittisuuf ji'a majjii guutuu sochii hubannoo uummataa cimsuu labsuusaa beekseera. Dhibeen kun bifa haaraatiin biyyoota garaagaraatti mul'achaa jiraachuu isaatiin Ministeerri Fayyaa weerara kana ittisuu fi to'achuuf bifa haaraatiin sochii uummataa labsuusaa deetaa Ministeera Fayyaa addee Sarila Abdullaahi himanii jiru. Sochii ji'a majjii keessa gaggeeffamu kanaaf akka karoorri bahettis tokkoffaa akka isin tajaajiluuf maaskii godhadhaa sagantaa jedhu amajjii 3 hanga 7tti lammaffaan sagantaa deemsa miilaa barattoota amajjii 13 hanga 17tti sadaffaa sochii uummataa anas nagalcha jedhu amajjii 17 hanga 30tti fi barattootaa fi namoota haguuggii afaanii fi funyaanii bitachuu hin dandeenyeef sagantaan sassaabuu karoora kanaa keessatti qabameera. Manni maree ministeerotaa walga'iilee 94ffaa irra gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti marii murtoo dabarsee jira. Manni marichaa wixinee labsii qajeelchaa hojii biyya alaa fooyyessuu bahe irratti mari'achuun galteewwan barbaachisan itti dabaluudhaan manni maree bakka bu'oota uummataa akka raggaasisuuf qajeelchee jira. Haalum kanaan wixinee labsii yakka Itoophiyaa irraan deebi'aa haalum kanaan wixinee labsii yakka Itoophiyaa fi Ugaandaa gidduutti raawwatameef namoota barbaadaman dabarsanii kennuu fi dhimmoota yakkichaan tumsan haqaa waloo raggaasisuuf dhiyaate irrattis mari'atee jira. Labsicha irratti erga mari'ateen boodaas gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka ce'elfamu murteessee jira. Dabalataan manni marichaa wixinee labsii Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa gidduutti waliigaltee dippiloomaasii fi namoota paaspoortii saarvizii qabatan viizaa isaanii hambisuuf bahe irrattis mari'achuun akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelchee jira. Gama biraatiin ammoo wixinee dambii hundeeffamaa Itiyoo Telekoom fooyyessuuf qophaa'e irratti mari'achuunis gaazexaa Nagaariitiin maxxanfamee hojiirra akka oolus murteessee jira. Bara 2013 hanga 2017ttis hojiirra kan oolu raawwiin sagantaa misoomaa seeftineetii kan oolu waliigaltee doolaara Ameerikaa liqaa dhalarraa bilisaa miiliyoona 200 raggaasisuuf wixinee labsii qophaa'ee dhiyaate irrattis mari'atee murtee dabarseera. Nageenya hawaasaa eegsuuf gaheen poolisootaa olaanaadha jedhame.
Nageenya magaalaa Maqalee cimee akka itti fufu komaandi poostiin raayyaa ittisaa fi poolisiin federaalaa akkasumas bulchiinsi yeroo magaalichaa hirmaachisee hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kunis poolisoota magaalichaa waliin marii gaggeessee jira. Gabaasa Mulgeetaa Tasfaayee Maqalee irraa ergee Immabeet Tashoomee akka ta'utti qindeessiteetti. Rakkoo nageenyaa magaalaa Maqalee keessatti mul'atu furuudhaaf qindoomina qaamolee nageenyaa diriirsuuf mariin gaggeeffamee jira. Qindoomina kana keessatti humni raayyaa ittisaa biyya poolisiin federaalaa fi kan naannichaa akkasumas bulchiinsi yeroo waliin ta'uudhaan komaandi poostii hanga gandaatti qindeessuun isaas himamee jira. Poolisoonni magaalaa Maqalees gara hojii isaaniitti deebi'uudhaan hojii nageenyaa jiraachuu magaalaa tasgabbeessuu akka hojjetan kantiibaan yeroo bulchiinsa magaalaa Maqalee obbo Atakilti Hayilasillaasee waamicha dhiheessaniiru. ያለን የሀገር መከላከያ ሀረራ የገሌ ራያ ኢትሳ ፖሊሲን ፌደራላ ፊ ፖሊሲን ናንቻ ጫሳክቲ ኢጃራሜ ከና ወሊን ተኡን ሁምና ቤኩምሳ ፊ የሮ ቀምኑ ቅንዴሱን ሁጂ ነገኛ አዋሳ ኬኛ ኤክሱ ከኔ ገሉታ ህብረተሰቡ ሰላም ይፈልጋል ሐዋስኒ ነጋን ሆጀቴ ኦሌ ገሉ በርባዳ ሁንደ ጫላ ኡመኒ እስም ቤካ ዮስን አርገን ሀንገም አከገመደን እስንስ ደጋው ደንዴሱ ኑቲስን ቤክና ሐዋሳ ከናፍ ረሳስኒ ፊ ሜሻ ወራና ኢምበርባችሱ inni guddaan waliin ta'uudhaan walii galteedhaan hojjechuutu barbaachisa. Inni lammataan immoo qaamni nagaa kabachiisu as jiraachuunsaa baay'ee murteessaadha. Kun xiyyeeffannoo keessa galuu qaba. Ammas irra deebiidhaan waanin isin hubachiisuu barbaadu. Poolisoonni duubatti hafanis dafanii gara hojiitti akka deebi'aniin jedha. ተቋማት ወሳኝ የተባሉ ተቋማት በዋናው ኃይሉ ፈርሶ ሊሆን ይችላል. Dhaabbileen gurguddoon humna guddaan diigamuu danda'u. Garuu dhaabbilee kana kan ijaare nama. Hanga nuti hin diignetti nuti maaliif hin ijaarre? Kanaaf kutannoon hojii kanatti galuu qabna. Walgalgaarree hojiitti galuun nageenya hawaasaa deebisuu qabna. Nuti hanga ammaatti rakkooleen nu qunnaman salphaa miti. Yakkamtoota ni qabna. Eenyutti haa kenninu. Yeroo 2-3 hattoota qabnee turre qaamatti laannu dhabnee gadi dhiisne. waan nama dhibu namoota yeroo lammaffaa irra deebiidhaan qabne faatu jira. Kun sirrachuu qaba. Hirmaattonni waltajjichaa rakkoolee isaan mudatan akka furamuuf gaafatanii jiru. አሁን እንኳን ሳምንት አገኛለሁ ብሎ በተስፋ miseensi keenya hanga mindaan arganne amma kanatti abdiidhaan mana nyaataatti duubeedhaan mallatteessee nyaataa jira. Dhimmi jireenyaa kun dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. Kanaan achi garuu kun hojii keenya waan ta'eef hojjechuun dirqama keenyan jedha. ህዝቡ ካገዘን ደግሞ የሚደበቅ ነገር አይኖርም ማለት ነው። Uummanni yoo nu gargaare wanti dhokatu tokkolleen hin jiru. Kanaaf nuti hawaasni tasgabbaa'ee hojii isaa akka hojjetuuf gargaaruutu nurra jira. እኔ ትናንትና በጣም ሞሮኝ ነበር። ለምን በመቀሌ ክፍለ ከተማ ሴት ይደፈራል? Ani kaleessa baay'ee naarreerra akkamitti magaalaa kana keessatti dubartoota gudeedu osoo yeroo waraanaa ta'e sirriidha rakkisaadha jechuun dandeenya. Har'a bakka qaamoleen nageenyaa kun hundi jirutti kun raawwatama. Namni tokko galgala waan balleesseen gabaafamee ganama gadhiifamaa jira. Kanaaf otoo wal hubannaan jiraate karoorri yeroo gabaabaa ba'ee otoo walitti dhufeenyi gaariin jiraate hin jedha. Poolisiin magaalichaa yeroo gabaabaa keessatti gara hojiitti akka deebi'uu fi kan hojjetan ta'uu bulchiinsi yeroo magaalichaa beeksiseera. Walitti bu'iinsi naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti uumamee ture ijaarsa hidha haaromsaa irratti dhiibbaa uumuuf kan karoorfamee ture jedhame. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsolii biyyaa jaarsolii naannoo Beenishaangul Gumuz waliin haala yeroo irratti mari'atanii jiru. Bakka bu'aan jaarsolii biyyaa Atileet Haayilee Gabrasillaasee naannichatti ijaarsi hidha haaromsaa hojjetamaa jiru ashaaraa lammiilee Itoophiyaa hunda waan ta'eef walitti bu'iinsi naannoo kanatti uumamaa jiru hundeerraa hiikamuu qabaa jedhan. Walitti qabaan ittaanaa yaa'idilee dhaabbilee amantaa jaarsolii biyyaa Profeesar Masfin Arayaa gama isaaniitiin naannoon Beenishaangul Gumuz sababa ijaarsa hidha haaromsaa xiyyeeffannoo addunyaa argateera jedhan. Kanaafis hunduu rakkoo nageenyaa naannichaa hiikuu waliin tumsuun hojjechuun murteessaa ta'uu simanii jiru jechuun tajaajila oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree hiriira bahuudhaan gocha adda bilisa baasaa Oromoo shanee balaaleffataniiru. Paartiin badhaadhinaa godina Wallagga Bahaas uummanni qaama miidhaa geessisaa jiru saaxiluun gara misoomaatti deebi'uu akka qabu hubachiisee jira. Abaaboo Maammoo yaadattaanu qindeessiteetti.
Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sirbuu Siree ganda Bujuraa Ammumaa Baaroo Xiixaa Burqaa Xaaloo bakka Anniisa Biciruu fi magaalaa Bujuraa gocha ABO shanii mormuun hiriira bahuu fi konfereensii gaggeessuun mormii isaanii ibsatanii jiru. Gareen hidhatee uummata irratti miidhaa geessisaa jiru hojii isaarraa akka of qusatuu fi nageenya akka barbaadanis dubbataniiru. Kanan baay'ee jaalladhu keessumaa abbaa koo Lammisaa Toleeraa kan jedhamu har'a eenyummaan isaanii kan hin beekamne bakkeetti hambisanii maatii isaa dhalanni qabu ollaan ni qabu firanni qabu gaddisiisu isaan irratti gaddi guddaan nutti dhaga'ameera. Gara fuula duraatti immoo jaroota kana qaamni kamiyyuu kan duukaa jiraatu kan balaaleffannu ta'uusaa kana ibsuuf han ba'e. Qeerroon dargaggeettiin abbootiin haadholiin milishaan keenya caasaan keenya boru isaan duukaa hidhata godhatanii akka dumbulloo tokko akka duukaatti goomsamne akka isaan duukaatti hin dabalamne Oromoodha bakka. Bulchaan aanaa Sirbuu Siree obbo Tamasgeen Gammadaa gareen miidhaa geessisuuf yaalan gochaa isaaniirraa akka of qusatan eeruun uummanni akkaataa misoomaa fi nageenya isaa itti dagaagsuu irratti jabaatee hojjechuu qabaas jedhaniiru. Diina keessaas bakkeedhaas nutti aggaamamu ofillaa qorannee nageenya keenya misooma keenya itti fufsiisuuf harka wal qabannee hojjechuu qabnaa jechuudha. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Alamaayyoo Dheeressaa uummanni qaama miidhaa geessisaa jiru saaxiluun fuula isaa gara misoomaatti deebisuu akka qabu dhaamaniiru. Saaxila of keessaa baasa. Uummanni keenya nyaata ittiin kennu taanaan dhufan bara kana. Uummanni keenya karaa agarsiisu taanaan hin deeman karaa kanarra. Kanaaf nyaata itti kennuu hin qabnu. Karaa itti agarsiisuu hin qabnu. Jennoo irra qabattan kana qabatee itti fufaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti koreen saglee gumii abbootii gadaa Odaa Bulluq haala nageenyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ilaalchisee murtii dabarseera. Abbaan gadaa gumii gamtaa Odaa Bulluq abbaa gadaa Dachaasaa Wadaajoo uummata gidduutti garaagarummaa uumuuf jecha ajjeechaan adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf qaamoleen gocha kana raawwatan harka akka kennataniif mootummaan haala akka mijeessuu gaafataniiru. Uummata wal jibbisiisuuf walirratti kakaasuun ajjeechaan akkasumas gocha suukaneessaan akka nurraa dhaabbatudha. Namoota karaa nagaatiin gara abbootii amantaa abbootii gadaa kanatti harka kennatan mootummaan kunuunsee haala mijeessee fi yoo barnoota ta'e barnoota barbaachisu karaa nagaatiin waan isaaniif barbaachisu haala akka mijeessu akka nuu taasisu fi akka mijeessu. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka gabaasetti nageenyi naannichaa akka mirkanaa'uu fi hunduu balleessaa irraa gara hojii misoomaatti akka deebi'uuf abbootiin gadaa dhageettii qabaachuu qabu jedhan abbaan gadaa Dachaasaa Wadaajoo. Godina keenyatti nageenya barbaanna. Nagaan bu'ee biyyi keenya kun gara misoomatti gara nageenyatti akka deebitu barbaanna. Han abbootiin gadaa jedhan, han abbootiin amantaa jedhan, han jaarsoliin biyyaa jedhan, han hayyootiin jedhan dhagahuu qaba. Jiraattonni godina Harargee lixaa tarkaanfii yeroo ammaa raayyaa ittisa biyyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti fudhachuu jiru kan deeggaranii fi tumsan ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee lixaa akka itti dhiyaata. Maqaan kiyya Shimallis Sholaan naan jedhani hojiin kalee dalagamee jechuudha. Namoonni sagalan qabamuun isaanii fi afran isaanii immoo jechuudha. Harka kan dhabuu isaaniitiin ajjeefamuun isaanii baay'ee nu gammachiisee jira. Gahee olaanaa kan taphachaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan ittisa biyyaa jechuudha daangaa biyya kabachiisuu bira darbee jechuudha. Yeroo ammaan tana akka guutuu Afrikaatti illee hojiin raawwachaa jiru kan isa galateeffachiisuu qabudha jechuudha. Fuulduraafis isa ni deeggarra isa cinaa ni dhaabbannaa olaantummaan seeraa kan biyya keenyaatis ni kabajame jeetiin yaada jechuudha. Muhammad Abdullah Yusufin jama. Asuma jiraata magaalaa Cirooti. Maali hunga wanni beekamu haqaasi namni waa balleesse eessatti iyyuu hin bahu. Maali jarri kun haga ilmi namaa nama kadhatamu takka kadhatamee jira. So waan isaan dhiisuu fuula dura. Kanaafuu gocha amma guyyaa kalee godhame kuni waan nama gammachiisu waan itti gammadamuu qabu. Kanaaf mootummaan isaan ifillee hifadhe osoo hin jenne bifa kanaan jala bu'ee tarkaanfii fudhatee uummata bal'aa garaan gubate kana gammachiisuu qabaadha. Haalaan gammachuu hedduun na dhagahamee jira. Maaliif juntaan biyya kanaaf hedduu rakkoo uumaa kan turedha.
isaanus miseensonni qaamaman suni isaanuuf amma maaliif waa hedduudha islayyuu rakkoo hedduu uumuu kan deemani ammas kaafanis isaan duukaa deemani akka qabaman ammas kaafan sun ammas rakkoo hedduu uumuu kan waan danda'aniif ani hedduu kan gammade ani wanni kanarratti haalaan gammadeen jira itti fufu qaba waraanni keenya ani galatooman jedha. Maqaan kiyya Qaasim Kadir jedhama. Godina Argiriixaa magaalaa Cirooti jireenyi kiyya. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan tarkaanfii fudhatamaa jiru haalaan kan nama gammachiisu kan nama jajjabeessu tarkaanfiin boonsaan akkasuma irratti fudhatamee seeratti dhalaahuu qabanii. Kanaaf haalaan mootummaan keenya hin jajjabeeffama keessattuu raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfiin inni fudhataa jiru boonsaadha nu gammachiisa. Olaantummaan seeraa kun sirriitti kabajamee qondaaltonni olaanaan hin qabamne isaan kun immoo sirriitti qabamuu qaban bakka dirqama qabamuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif hojii keessattuu badiidhaan wal qabatee biyya tana keessatti badiin gurguddoo warri qindeessee faayinaansiidhaanis warri deeggaraa ture isaanii waan ta'eef isaan kun immoo takkaaduu isaanii beekamuu qaba takkaa immoo sirriitti bakka jiran san sakatta'anii to'annaa jala ooluu qaban jechuudha. Oduma wal fakkaatuun jiraattonni godina Gujii Lixaa mootummaan tarkaanfii murnaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti fudhachaa jiru cimsee itti fufuu akka qabu gaafatanii jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii Lixaatii akka taanutti dhiyaata. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutiif tarkaanfii fudhatame nutillee waan fudhatame irraa dhageenye itti amanneerra guddoo dansaa isumaanuu haaluma isaarraa yoo fudhanne gaaffii filanii yakkaamessa qofa adamsanii seeraa dhiyeessuu ta'uusaa mirkaneeffanneera. Kana maalirraa hubanna yakki kun kasaan biyyarra raawwataa tureera. Mootummaan olaantummaa seeraa hin kabachiisa jedhee biyya Tigraay seene tureera. Akka sila humna mootummaan qabuun akka sila mootummaan tarkaanfiin fudhata jedhameen yeroo tokko torbaan tokkotti yookaan immoo guyyaa lama sadii keessatti wannicha olaantummaa seeraa kabachiisanii xumuruun hin danda'ama ture. Inni gochuun kan dadhabameef hawaasaa fi yakkaamessa addaan baasuu ta'uusaa sirriitti hubanneerra. Seerri dhugaa mirkanaa'ee kan uummata maraaf fayyadu naannoo santa akka inni hojiirra oolu hawaasni Tigraay ammallee teenaan raayyaa ittisa biyyaatiif iddoo tanatti asi jirani eenyu fa'a meeshaa ganaa kuufataniiraan ka jedhu eeruu garaagaraa kennaa. Hunni isaanii har'a gara dhumaatti deemaa jiran. Ammas tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru haga halkan edaatti itti fufee jira. Ammas ka hafanes ka harka kennatanus harka kennatu qofaa miti akkuma itti fufee mootummaan kenna federaala ammas tarkaanfiin itti fufa. Ka hafanes guyyaa gabaabaa keessatti boolla san keessaa ba'anii adda awwaalaman mishigii keessaa ba'anii reenfa isaanii kabaasanuuf wantooti guyyaa kalee taateen guyyaa kalee immoo ajaa'iba waan addaati. Eeggamnu ture akkasitti ani akka yaadaa turetti akkasitti eegamee garuu hojii ajaa'ibaati guyyaa tokkotti namoota nagasanii tarkaanfiin irraa fudhatame kun qabamanii seeraaf ka dhiyaatan waan ta'eef ani ammas mootummaan keenya hojii jalqabe ciminaanis itti fufuu qaba. Yeroo ammaa kana mootummaan akkaataa tarkaanfiitti fudhataa jiru akkaataan inni kaleessanii tarkaanfiitti fudhatee warra harma fi deebi'anii ciniinan warra harka isaanii deebi'anii ciniinan jechuudha. Hadhas immoo kaafan kana duguunnee hawaasa keenya waliin taane namoota kaleessa hawaasa keenya duguugaa turan keessaa baanee fakkaatanii bofa diimaa ta'anii namoota biyya keenya saamaa turan kana akkaataan ammallee tarkaanfii mootummaa fudhataa deemaa jiru kun cimee waati deemuu qabu jechuudha. Cimee yoo mootummaan olaantummaa seeraa hin kabajamin abbaan humna qabu biyya ka barbaade godhee abbaan humna hin qabne immoo saamamee hatamee jiraata jechuudha. Ejjeefamee jiraata jechuudha. Kanaaf miti nama dhuunfaa birattu nama mataa isaa nama dhuunfaa biratti olaantummaan seeraa hin jiraatin baay'ee galuu hin danda'u jechuudha. Biyyaa miti. Kanaaf akkaataa nama mootummaan tarkaanfii fudhataa deemaa jiru kun cimee waati fufuu qabu jechuudha. Kanaan booda fuula keenya gara misoomatti akka deeffatu ammas cicciftuu hafteef iddoo isaan jiran olaantummaa seeraatti kadhatu qabu olaantummaa seeraatti dhiyaatuu qabaachuudha. Itoophiyaatti koronaarraa of dagannaan hawaasa keessatti mul'achaa jiru haalaan kan itti fufu taanaan hubaatii guddaa lubbuu namaarraan kan ga'u ta'uu ogeeyyonni miidiyaa ibsaniiru. Dhaabbileen miidiyaa ergaa of eeggannoo tamsaasan jiranis hawaasichi ammallee of dagachaa jira jedhanii jiru. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatiif Aliyyii Daddafoo. erga seenee kaaseetiin uummanni akka of eeggatuu fi haaldureewwan hedduun hojjetamaa turanii jiru. Ta'us vaayirasiin kun yeroo ammaa kana babal'achaa dhufuu isaatiin uummata biratti ammas of dagannoon jira. Dhaabbileen sabquunnamtii
hawaasni akka of eeggatu ergaan dabarfamaa turan hawaasni kan dagate ta'uu himu ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔቲ በርሲሳን ሙሜ ጋዜጤሱማ ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ በመገናኛ ብዙሃኖቻችን ቀዳሚ ዜና ሆኖ እንሰማው የነበረው የኮቪድ-19 ጉዳዮች ሚዲያሌን ሰብቆነምቲን አጋያ ከንቱሬ ኦፌገኖ ዲማ ኮቪድ-19 ይረቲ ደርባ ቱረን ይሮ አማ ዮካን ሀፈኒሩ ዮካን ኢሞ ዱመረቲ ዲያቱ ኩንሞ ረኮ ጉዳ ገማ ሐዋሱማ ዲነግዴ ፊ ሲያሳ የሮ ቶኮ ቆፋ ረቲ ጥየፈተኒ ከነጀተሙ ቀበምቲ ጋዜጤሳ ጥበቡ በለጠ እሞ babal'achuu of dagannaa kanaatiif haalli siyaasaa biyyattii gahee mataa isaa kan bahate ta'uu dubbatu. በየቦታው የምናያቸው ግጭቶች የፈጠሩት ጉዳይ እዶ ገራገራቲ ከን ይላሉ ወልቲ ቦይንሲ ቡቃቲን ሰባፊ ድሞኒ ወልቲ ቦይንሳ ብሮሌ ያዳኒ ፊ ጤፈኖን ነማ ገረሲ አቻከ ደቡ ታሲሴ ኮቪድ-19 ጫላ haala kam keessayyuu taanaan miidiyaaleen dhimma koronaa irratti akkaataa ummanni of eeggannoo ittiin taasisuu dabarsuu irraaffachuun irra hin jiraatu jedhan Dr. Mulaatu አለሙ መገናኛ ብዙሃን dhaabbileen miidiyaa yeroo kamuu caalaa yeroo akkasii kana xiyyeeffannoon hojjechuu kan qabaatan ogeeyyoonni miidiyaa Zinaabuu Asraatii fi Xibabuu Ballaxa dhimma ኮቪድ-19 ilaalchisuudhaan ሚዲያሌን hojii hojjechuu qabaatanis akkasitti himu ሚዲያ ተቋማት ትልቅ ድርሻ አላቸው ያንበሳውን ድርሻ ነው የሚይዙት የእምነት አባቶች dhaabbileen miidiyaa gahee guddaa qabaatu abbootiin amantaa wajjin taane xiyyeeffannoon hawaasa keessatti gadi buunee hojjechuu qabna keessumatti naannoo manneen barnootaatti of eeggannoon akka cimuuf hojjechuu qabna ጉዳዩን ለማስረጽ በህብረተሰቡ ዘንድ ንቃተ ህሊና ለማምጣት amma kan irratti xiyyeeffachuu qabnu lakkoofsa namoota hanga du'ee fi hanga COVID-19 irraa dandammate ibsuu osoo hin taane cimnee bifa barnootaatiin miidiyaaleen barnoota kennuutu irra jiraata. ammas ummanni of eeggannoo cimaa COVID-19 irratti taasisuu akka qabaatu tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. adeemsi baruuf barsiisuu bara kanaa karaa of eeggannoo COVID-19 ilaalcha keessa galcheedha jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Qophiin manneen barnootaa ittisa weerara vaayirasii kanaa irratti taasisan baruu fi barsiisuun sodaa malee akka gaggeeffamu taasiseeras jedhamee jira. Hoogganaan ittaanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa turtii TV waliin taasisaniin gareen of eeggannoo manneen barnootaa keessatti taasifamaa jiru gamaggamuu hundaa'uun sakatta'iinsi taasifameera jedhan. torban malamaan darbe kana keessa gareen hooggansaan gaggeeffamu ogeeyyiin barnootaa biiroo barnootaa irraati Oromiyaa gara kallattii 8tti hirree isa kana sakattaadha kan turre hanga manneen barnootaatti gadi buune sakattaa keenyarraa kan hubanne keessumattuu COVID-19 wal qabsiisee of eeggannoo jiru manneen barnootaa keessatti sadarkaa gaarii irra jira muuxannoon nuti yeroo barattoonni kutaa 8ffaa akkasumas immoo 12ffaa manneen barnootaatti deebi'anii baratan irratti shaakalamaa ture sun baay'ee gaariidha. Muuxannoon achirraa nuti arganne gufuun tokkollee nun quunnamne hanga isaan ji'a tokkoof walakkaadhaa fi barnoota poorshinii hin haguugamiin haguuganii ba'anitti rakkoon tokkollee nun quunnamne hanga ammaattillee of eeggannoon sun ittuma fufee jira. inni kun egaa maatii sodaachisuu hin qabu. Baruu fi barsiisuu bara kanaatiif qophii gahaan taasifamullee barattoonni miiliyoona tokko ol ta'an hanga ammaatti gara manneen barnootaatti hin dhufnee jedhanii kanaanis duula sochii hawaasaa gaggeeffameen bu'aan argamaa jiraachuu dubbataniiru. Bu'aan argamellee waa hin jira hammas laa eegamu ta'uu baatu malee naannoo barattoonni 28,000 ta'an sababuma kanaan amma galmaa'aniiru amma gara mana barnootaatti seenaa jiru. Hubannoon nuti immoo arganne maaliif barataan harca'eessa jedhu kanallee maatiis meeqa harca'een beekama akkasitti garuu tarii hanga karoorattanii fi karoora keenyaa fi raawwii gidduu kan jiru garaagarummaan naannoo miliyoona 1.5ti. Tuqaan 5 kun barattoonni kutaa 9ffaa hin galmoofne akkuma biyyaattu amma torban dhufu kaasee isaanii galmaa'u barattoonni kutaa 9tti amma darbanii jiranii durumaan immoo kutaa 9 keessaa harcaanii kan hafan hin jiru. Isaan kun bara darbees immoo kutaa 8 darbanii gara 9tti darbanii kan hin galmaa'in hin jiraatu. Walumatti daballee yoo ilaalle naannoo walakkaa mileenii 9ffaa irratti miiliyoona galmaa'u inni yaanna. Isa kanaan yoo wal qabatee ilaallu naannoo miliyoona 1tu harcaa jechuudha haala kanaan yoo ilaalle. Kanaafuu inni kun illee ammas harca'uu hin qabu. Uummanni keenya kana beekee daa'imman mana barnootaa irraa hafuu hin qabani.
manneen barnootaa keenya deeggarsa barbaachisaa ta'e kennaa jiru. Caasaan barnootaa deeggarsa barbaachisaa ta'e hin kennu. Tola ooltonni illee sababa harka qallummaatiin daa'imman mana barumsaatti akka hin harcaane taasisaa jiru. Kanaafuu akka hin harcaane waamicha gochaa. Riippoortar keenya olaanaa yaaddeessaa akka gabaasetti dhaloota baratee fi dorgomaa ta'e qabaachuudhaaf maatiin daa'imman isaanii gara manneen barnootaatti erguu akka qaban biiroon barnoota Oromiyaa dhaamsa dabarseera. Daa'imman keenya nama guutuu akka ta'aniif gaaffii Oromoon qabu kana hundasaa gaaffii Itoophiyaan qabdu kana hundasaa deebisuudhaaf barnoonni daandii tokkicha akka ta'edha. Kanaafuu daa'imman manneen barnootaa irraa hafuu hin qabani. Lammaffaa dhaquu duwwaa miti seeraan barachuu. Namni gidduutti kutuu hin qabu. Keessumattuu immoo jaarraa 21ffaa kana keessatti namni jiraachuudhaaf nama ta'ee jiraachuudhaaf barnoonni dirqama. Ammumayyuu namni hin baratin namni qubee lakkaa'uu hin dandeenye namni lakkoobsa barreessuu hin dandeenye rakkoo guddaa keessa jira har'umallee. Ammas teeknooloojiin kun saffisisaa baay'ee guddaadha. Akkuma arginu waggootuma 10-15 darban kana keessatti guddinni teeknooloojii keessumattuu immoo teeknooloojiin odeeffannoo kuni baay'ee babal'achaa jira. Jiruuf jireenyi namaa teeknooloojii kana wajjin wal qabataa. Teeknooloojii kanatti fayyadamuu immoo kan dandeenyu lammiin yoo barate qofa. Kanaafuu isa kanarratti hirmaatan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti lafa asiidiin miidhamee callaa kennuu dide nooraan yaalamirraatii callaa gaarii akka abdatan qonnaan bultoonni aanichaa ETV'tti himaniiru. Giddugalli qorannoo qonnaa amboo asiidummaa biyyee kana hir'isuudhaaf qonnaan bultoota deeggaraa jiraachuu beeksisee jira. Waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa ammoo hanqina dhiyeessii gama nooraatiin mudatu furuudhaaf hojjechaa jira jedhee jira. Fayyeeraa Margaa dabalata qaba. Irra jireessi teessuma lafa ishee baddaa kan ta'e aanaan Jibaat lafa oomisha qonnaaf oolu heektaara 16,000 kan qabdoo taatu dhiqamni biyyee waan itti baay'atuuf harki caalaan lafa qonnaa asiidummaan miidhamuun erga callaa barbaachisu kennuu dhiisee bubbuluu ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaarraa arganne ni ifoomsa. Rakkoo asiidummaa biyyee furuuf giddugaleessi qorannoo qonna amboo aanaa Jibaat dabalatee aanaalee godina Shawaa Lixaa 10 keessatti qorannoo biyyee gaggeessuun lafa asiidiin miidhame nooraadhaan yaaluun qonnaan bultoota deeggaruu irratti argama. Bu'uuruma kanaan gandoota baadiyyaa sadii aanaa Jibaat giddugaleessi qorannoo qonna amboo yaalii lafa asiidiin miidhame nooraan yaaluun garbuu biiraa oomisha keessaa gandi maaruu Jibaat ishee tokko taatu qonnaan bultoonni gandichaa deeggarsa argataniin lafa isaaniirraa callaa gaarii abdachaa akka jiran dubbatu. Nooraa sana nu kennee nooricha irra facaafnee sadii qonnee arfaffaatti facaafnee guyyaa 26 naasee 26 facaafne. Naasee 26 facaafneetti garbuun kun edda xinnoo fooyyii nu ergattee takka qonnaa lama irraan gashanne amma kunoo xinnoo shinuu fooyyoftetti axxinnaattu amma kuntaala 15 kuntaala 10 kana gidduutti nan argadha garaa kootti nan yaada. Sanyiis kan nuu kenne illee dhaabbata qorannoo qonnaa giddugaleessa hambooti jechuudha. Kan nu deeggare sanyiis kan nuu kenne isaan madaabaraa kan nuu kenne isaan nooraa kan nuu kenne isaan tajaajila bilisuma arganne jechuudha. Jijjiirama akkamii qaba? Amma jijjiiramni kun iyyuu immoo deebi'ee dursa baay'ee bineensaa gadi bu'aadha. Amma garuu heektaara tokkoo fi qixxeen qote. Heektaara tokkoo fi qixxeen qote sararaan qote isa duraarraa fagoo jijjiirama guddaa baay'ee jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Gabbinni biyyee gadi bu'uun oomisha qonnaa aanichaa irratti dhiibbaa uumaa turuu kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Jibaat Zalaalam Ayyaaloo. Yeroo ammaa yaaliin giddugaleessi qorannoo qonna amboo aanichaa taasisaa jiru qonna aanichaa irratti abdii kan hore ta'uu dubbatu. Qorannicha erga soil saampilii erginee gara Naqamteetti laaboraatoorii geessinee bu'aa nuti arganne sanaan irratti xiyyeeffanne naannaa kuntaala 250 nooraan kan dabalame jechaadha. Kanaanis immoo akkuma argitan kana fooyya'insa guddaa jira. Lafuma kana akka fakkeenyatti yoo fudhannaa ta'e waan tokko illee hin baasu ture jechaadha dhugaa dubbachuuf taanaan. Amma garuu qonnaan bulaanis gammadee even waggoota 5 ol taansanillee waa'ee nooraan yaadnu jechaadha. Dr. Hirphaa Laggasaa giddugaleessa qorannoo qonna ambootti qorataa olaanaa asiidummaa biyyeeti. Lafa asiidiin miidhame irratti nooraan fayyadamuun jijjiiramni jiru abdachiisaa ta'uu ETV'tti himaniiru. Barana duwwaa irratti gara heektaara 130 kan ta'u nooraatiin lafa akkamneerra lixa Shawaa keessatti naannoo aanaa ji'a keessatti jechuudha. Aanota hunda kejjenne keessatti nooraan lafa nam'etti lafti baay'ee fooyya'eera. Akkuma Jibaat irratti argitan jechuudha. Jibaat irratti egaa garbuu biiraati. Garbuun biiraa immoo yeroo baay'ee gabaabduudha waan taateef isheen uni fayyadamne tiraavilerii waan taateef
hamma sakaaniyyuu performaansaan isaa badaa miti waggaa sakaan hojii wal bukkee qabnee ilaallu jechuudha. Garuu qotee bulaan ibin barreen gaddaa waggaa 8 lafa duwwaa taa'e deebisanii oomisha irraa argatan jechuudha. Akka godina Shawaa Lixaatti fedhiin qonnaan bulaan nooraatti fayyadamuun oomisha oomishuuf qabu dabalaa jiraatus dhiyeessiin nooraa hanqina qaba kan jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa obbo Kabbadaa Dabaloo kanaafis mootummaan xiyyeeffannoo itti deemee hojjechaa jira jedhan. Naannoon baddaa kun immoo keessattuu dhiqamni biyyee waan baay'atuuf asiidummaan biyyee baay'ee miidhee jira. Asiidummaa biyyee hambisuudhaaf nooraadhaan akkamamuun kun jalqabamee hin jira. Bal'inaan irratti hojjechaa jira garuu fedhiin qonnaan bulaa bira jiruu fi dhiyeessiin gama keenyaan dhiyaachaa jiru walitti hin dhufu hanqinni jira. Kanaafis bara kana warshaan nooraa akka carraa ta'e nu bira jira as gudarra jira. Dur xiqqoo oomisha ammayyaa'eetu bal'inaan oomishuudhaaf karoorfamee waan jiruuf nu illee karoora guddaa qabannee jirra bara kana fedhii qonnaan bulaadhaaf akka gaafatetti dhiyeessuudhaaf. Godina Shawaa Lixaatti bara oomishaa 2012-2013 lafa hektaara 600 fi 12,000 ol oomisha qonnaan misoomerraa callaa kuntaala miiliyoona 22 argachuuf karoorfame keessaa callaan kuntaala miiliyoona 20.3 argamuu akka danda'u waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa qorannoo taasiseen beeksiseera. Pirojektoota misoomaa gaaffii bu'uuraalee misoomaa hawaasaa deebisuu danda'an 300 caalan hojjechiisuun tajaajilaaf qopheessaa jiraachuusaa bulchiinsi godina Shawaa Lixaa beeksiseera. Pirojektoonni misoomaa ijaaraman kunneenis yeroo fi qulqullina yaadametti akka xumuramaniif hordoffii cimaan taasifamaa akka jiru himee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaatiif Teediroos Tolaa. Godina Shawaa Lixaatti pirojektootni misoomaa garaagaraa 300 caalan baasii birrii biiliyoona 2 waliin ijaaramaatii jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Pirojektoonni kunniin duraan harcaatii fi harkifannaa qabaniin bajata uummataa qisaasessuun olittis maddoota komii bulchiinsa gaarii ta'atii turuu isaaniitti ragaaleen kan agarsiisan. Kanaafis pirojektoota madda rakkoo fi gaafii hawaasaa ta'an kanneen hawaasa hirmaachisuun hojiin ijaarsa pirojektoota kanaa qulqullina fooyya'aan baasii xiqqaan fi yerootti raawwachiisuuf hojjetamaatii jira jedhameera. Hawaasni naannoos hojii ijaarsa pirojektoota kanneeniitiif ni tumsinaa jedhu. Koree pirojektii kan amma dhufanii daawwannaa godhaniitiin nuti dhaamsi isaanitti dhaammannu jechuudha. Tokkoffaa dhimmi pirojektiin kun ariitiin akka nu xumuramu hin barbaanna. Isa kanaaf waan deeggaramuu qabu isaanis akka nu cina dhaabbatan akka nu biraan fagaanne yaadaanis haa ta'u qaamaan akka nutti deddeebi'anii nu ilaalan isa kanan gaafannaa jechuudha. Karaa biraatiin dhimma qulqullinaan wal qabatu akkuma beekamu amma dhufamee wanti baay'een argamee jira jalqabbii irratti jechuudha. Kanaaf isa kanallee nuti akka qonnaan bulaatti hin beeknu waan ta'eef koreen teeknikaa haanaa ta'ee koreen pirojektii kana hoogganu ammarraa kaasee qulqullina isaa kana sirriitti nu hordofu. Pirojektoota kanneen keessaa pirojektoonni barnootaa isaan ijoodha akka jedhan itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Shawaa Lixaa obbo Taamiraat Dhaabaa pirojektoota kanneen yeroo fi qulqullina barbaadamuun ijaarsisuuf hordoffii cimaa gochaatii jiraachuu himu. Pirojektoota godinichaa baasii birrii biiliyoona 2.2 oliin ijaaramaatii jiran 322 keessaa 222 isaanii tajaajilaaf akka qophaa'antu ibsame. Pirojektoota 322 qabna. Kana keessaa barkana pirojektoota 230 hin fidna jennee karoorfanne. Waliigala bajanni ittiin barkana sochoon immoo pirojektoota kan godinaatiin bajata godinaatiin gara miliyoona 200,000 fi miliyoona 4 bajata aanoleetiin immoo miliyoona 70 walumaa galatti miliyoona 200,000 fi 74 pirojektoonni kun yeroo ammaa kanatti hojjetamaatii jiru jechaadha. Kanaafan milkeessuufis koreen qaamolee dhimmi ilaallatuun hundaa'ee hojiitti galuu bulchaa itti aanaan godina Shawaa Lixaa obbo Ajjamaa Tolosaa dubbataniiru. Barreen darban rakkoolee adda addaa ture rakkoo qajeelfama seera bittaa faayinaansiitiin deemamaatii hin turre rakkoon sun hiikkatee hunduu irratti waliigalleerra amma garuu sochii keessa galame hojichi bifa gaariitiin deemaatii kan jiru bakka itti rakkoon jiru immoo achumatti koreen pirojektii bakkuma pirojektiitti argame furmaata kennaatii jirra jechuudha. Fakkeenyaaf bakka itti kontiraaktarii duubatti hafeef sababa maaliitiif duubatti akka hinnaaf gaafachaatii jirra. Rakkoo adda addaa kaasaa rakkoo maateeriyaalii kaasaa rakkoo hirmaannaa hawaasaallee bakka itti kaasu jira. Sanas immoo hawaasa wajjiniin mari'achaatii jirra. Innis immoo yeroo gabaabaa yeroo kennameef keessatti waan isarraa eeggamu raawwatee uummataaf tajaajilaaf akka ooluuf marii adda addaa goonee haala gaariirra geenye jirra jechuudha guyyoottan darban kanaan. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. Magaalaa Jimmaatti balaa ibiddaa tasaa mudateen qabeenyi birrii miiliyoona 6tti tilmaamamuu barbadaa'eera.
qajeelcha poolisii magaalichaatti dursaan garee qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa saajiin olaanaa raagoo abbaa firaa akka jedhanitti mana jireenyaa nama dhuunfaa fi mana hojii irratti halkan keessaa naannoo sa'a 11tti balaa ibiddaa tasaa uumameen qabeenyi manca'uu himanii jiru. Balichi ganda Boochoo Booree naannoo buufata konkolaataa mana oomishaa hojii mukaa tokko irratti qaqqabuu ibsanii jiru. Akka waajjirri dhimmoota kominikeeshinii magaalichaa beeksisetti ka'umsi balichaa qoratamaa jira. daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatti gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mootummaa isaanii amanuudhaan karaa nagaa aangoo dabarsuudhaaf qophii ta'uu beeksisaniiru. Dimookiraatonni Tiraamp waajjira isaanii gadhiisuu akka bahan waamicha dhiyeessuu fi dubbatanii jiru. Jeequmsa deeggartoonni Doonaald Tiraamp tibbana uumameen hordofee Feesbuukiin Tiwutara isaanii ugguruun kan yaadatamudha. Deeggartoonni Tiraamp Kaapitool Hiil ergaa seenanii booda mootummoonni biyyoota addunyaa pirezidaantii Tiraamp balaaleffatanii jiru. Jeequmsa uumameen poolisiin Kaapitool Hiil tokko dabalatee lubbuun namoota 5 darbee jira. Toorri Tiwutara isaanii sa'aatii 12tiif erga uggurame booda akeekkachiisa waliin gallakkifamee jira. Pirezidaantii Tiraamp bara faranjoota amajjii 20 bara 2021 aangoo yeroo itti dabarsanidha. Pirezidaantii Tiraamp amma xiyyeeffannoon koo karaa nagaa aangoo dabarsuudha jechuun ergaa barreessanii booda yeroon kun yeroo araaraa fi nagaa ta'uu gaafatanii jiru. Guyyaa kaleessaa koongireesiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden filannoo pirezidaantummaa sadaasa darbee mo'ataniin pirezidaantii biyyattii itti aanu ta'uu